Guyyaa har'aa ammoo jechuudha Oktooberii xirrixi goonee finnee har'a ammoo Noovembar 1 or Noovembarii tokko jennee eegalleetiin jirra jechuudha. Ji'oota kana keessa jiini kun ji'a milkii nuu ta'ee jechuudha. Akka itti doolaarri ol ka'e sooromne Itoophiyaa galuu nu haa godhu. Ameen jedha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa kanatti aansuun namoonni chaanaala koof haaraa taatan dirqama jechuudha. Like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warri immoo na hordofaa turtan immoo like chaas itti gochuudhaan famesii na gochuudhaan egaa ana abee kanaatiin femes na godhaati. Femesiin booda immoo akka ani guddadhee Ameerikaa ceetiin immoo ufee gabaasa kana isinitti guyyaa guyyaan isinii gabaasuuf jajjabina keessa laayikicha harshar natti godhaa isiniin jedha. Egaa takka yoo isiniin buhaarsan bareedaadha. Maaliif yoo jettani gaafuma hundaama icciitii keenya seenama keenya odeessine yoo baane nama dabbara. Kanaafuu gaaffii kokkolfuu nu wayya joo dhugaa rabbi namni kokkolfu umurii dheerata umurii keenya xitti nu dabala nuufaa dabalu ameen jedhaan ja'a. Egaa kanatti aansuun jechuudha guyyaa har'a waa'ee sharafaa isinii qabadhee dhufe. Sharafni egaa akkuma beekamu ji'oota kana keessa saantiba ol dabala saantiba gadi qannasa moor jijjiirama badaa hin agarsiisu. Haa ta'uyyuu malee saantibni 2-3 nuuf qallii miti walirra gaafatee birrii baay'ee keessa bu'aa nuu qabaatti jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa har'aa jechuudha biyyoota ani isinii qabadhee dhufe yuuroo, Swiss firankii, Chaayinaa heewaan, paawundi sterlingii, Israa'el shiqeel, Omaan riyaal, Joordaan diinaar, Bahreen diinaar, Saudii riyaal, Dubaay diraam, Yemen riyaal, Suudiin kiroon, Kanaadaa doolaar, akkasumallee Awustiraaliyaa doolaar biyyoota kana walumaa galee isinii qaqqabee naannoo biyya 20 jechuudha. Kanaan isinii fidee dhufe immoo baankiin dabalatu guyyaa irra karaa gabaa gurraachaati jechuudha. Kanaaf iyyuu maaliif baankii yeroon ilaale isuma kaleessaa waliin wal fakkaata. Saantiba ol dabale yookiin immoo saantiba gadi qannase waan hin qabaanneefanii baankii biraa hambisee jechuudha. Gaafa jijjiiramni jiru immoo saantimni ol dabalee hin qannasee simbiraan geessisa jechuudha. Garuu kanaaf waan saantiba hin daballe hin qannasneef maalsaan sin dadhabsiisa jedhee baankii biraa hambisaarra jechuudha. Egaa jalqaba irratti Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa Noovembar 1 baatii 11 jirra jechuudha. 140.5 olee jira jechuudha. Moor isa kaleessaarra saantiba xiqqishuu dabalee jira. Fakkeenya kaleessa 139.60 ture jechuudha. Guyyaa har'aa saantiba 45 dabalee jira jechuudha. Akkasumallee Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha 136 olee jira. Inni guyyaa kaleessaa immoo 148 olee jira. Guyyaa har'aa jechuun saantima 12 hir'isee jira jechuudha. Akkasumallee Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 91.83 olee jira. Fakkeenyaaf kaleessa 91.78 ture. Guyyaa har'aa saantiba 9 dabaleetiin jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa 152.2 olee jira. Isa kaleessaarra innillee saantiba ol dabaleetiin jira jechuudha. Akkasumallee Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha yookiin ethioblakmarket.comiin 161.15 olee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko guyyaa har'aa karaa ethioblakmarket.com 19.62 olee jira. Akkasumallee paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha 181.54 olee jira. Fakkeenyaaf kaleessa 181.4 olee jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa saantiba muraasa innillee qannasee argisiise jechuudha. Inni itti aanu immoo Israa'el shiqil tokko
guyyaa har'aa 37 tuqaa 27 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko guyyaa har'aa 363 tuqaa 66 oolee jira. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessa 362 tuqaa 93 jechuudha. Egaa inni itti aanu immoo Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko guyyaa har'aa 197 tuqaa 30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahrein Diinaar. Bahrein Diinaarri tokko guyyaa har'aa 370 tuqaa 95 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko guyyaa har'aa 4 tuqaa 7 oolee jira jechuudha. Akkasumallee mootii diinaarotaa kan ta'e Kuwait Diinaarri tokko guyyaa har'aa 456 tuqaa 28 oolee jira. Kaleessa 455 tuqaa 46 oolee jira. Akkuma beekamu saantiba xiqqoo ol dabalee jira jechuudha. Kuwait immoo inni itti aanu immoo Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko guyyaa har'aa 38 tuqaa 11 oolee jira. Akka kaleessaatti jechuudha. Saantiba xiqqoo tokko ol dabale fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa 38 tuqaa 2 guyyaa har'aa immoo 38 tuqaa 11 jechuudha. Akkasumallee Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko akka ethioblakmarket.com jedhutti 37 tuqaa 25 oolee jira. Fakkeenyaaf kaleessa 37 tuqaa 23 oolee saantiba lamitu bichaa nuu dabalee jechuudha. Akkasumallee egaa darbee mocho warri Saudi Arabiyaa jirtan guyyaa har'aa jechuudha 29 oolee jira. Warri 29 jechuun siistema keessaniin jechuudha. Siistema warra Saudi Arabiyaa birriin warri maallaqni keessan xiqqishuu taate xiqqishuu yeroon hanga 500tu hanga 100tu yoo ta'e jechuudha. Guyyaa har'aa 29 oolee jira. Yeroon siniin jedhu 29 firtu jechuudha. Akkuma sinitti himaa tureetti fakkeenya 500 yoo qabaatan 500 baay'isu 1000 hiruu 29 jettanii argattu. Warreen birriin keessan baay'ee ta'e immoo jechuudha guyyaa har'aa 28 tuqaa 60 oolee jira. Akkasuma 5,000 baay'isu 1,000 hiruu 28 tuqaa 60 jettanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko guyyaa har'aa 0 tuqaa 55 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin Kiroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin 13 tuqaa 9 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiin tokko tuqaa 65 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko 2 tuqaa 85 oolee jira. Akkasumallee Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko guyyaa har'aa 37 tuqaa 28 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada dogoggora qeeqa jiru na of kolchaa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii isiniif haa ta'u laayik gochuu hin dagatina.